Oromia 11. Ashamar kafuni akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun kootu dhufeedha. Sagantaa kootu dhufee kenna har'aatiif keessummaan kenna Dr. Hussein Kadir University Finfinneetti diinii kolleejii barnootaa fi qorannaa sirna namoomaa kan turan Dr. Hussein. Dr. Hussein waliin haala adeemsa sirna Itoophiyaatii fi akkasumatti ammoo keessaahuu marii araaraa marii biyyaalessaa jedhameetiin tibba kana haasa'amaatiin jiruun wal qabatee maalummaa isaa akkaataa adeemsa isaallee irratti mari'anna. Adeemsa sirna hoggansaatiin akkaataan biyyi sun itti deemaatiin jirullee maal fakkaata kan jedhu haala saayinsaawaa isaa ilaaluudhaa deemna. Dr. Hussein anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Ana baga nagaan nu eegdan. Ulfaadhaa galatooma Dr. Egaa sirna barnootaa keessatti sirna geggeessummaa keessatti profeshiniidhaan ogummaadhaan Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti nama gahee olaanaa taphataa turtanii barumsa guddaallee kennaa turtanii. Kanaafiyyuu haala hoggansa sirna biyya saniillee laaluudhaa deemna. Mee walumaa galaa haala amma jirtu akkamiin ibsitan haala saayinsaawaa bulchiinsaa sirna Itoophiyaa jirraa kaasnee wantoota amma jiranitti dhawaataan deemna. Akkuma beektu biyya sana keessa rakkoo adda addaatu ture. Achi dheeressuu baannus waggoota 27f wanni keessa turame sadarkaa argitee namni itti miidhamu waan tureef qilleensi jijjiiramaa tokko dhufee jijjiiramni ni dhufa abdii jedhuudhaan environmentiin gaariin uumamee ture. Dhumarratti garuu akkuma beektu jijjiiramni yoo sirnaan hin qabin rakkoo mataa isaa qaba. Sirnaan waan itti qabdu keessaa tokko geggeessummaa isaa cimsuudha. Geggeessummaan isaa yoo hin cimin keessaahuu jijjiiramni dhufu sun hundee qabeessa yoo ta'e si harkaa rakkata. Yookiin ni ceeta yookiin ammoo si harkatti rafaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee kaasaa turre akka konkolaataa gaara ol bahuuti. Yoo sirnaan qabatte baatee bira kuttataa ni ceeta. Yoo sirnaan hin qabatin ammoo si harkaa sigigaateeti gaafa gaddee bu'u balaan isaa guddaa ta'a kan jedhu kaasaa turre. Akkanatti mul'atutti geggeessummaan jijjiiramaa sirnaan qabame moo hin qabamneen wanni ilaalamuu qabu jechuudha. Kanaaf rakkoowwan adda addaa keessa saaxilame fakkaata. Biyyoota adda addaatis muuxannoon jiru kanuma. Keessaahuu gaafa paradigm shift kan dura keessa turte sana keessaa baatee waan haaraa hojjechuu barbaaddu. Waan hin baratamin gochuu yoo barbaaddu yookiin ammoo isa baratame keessaa baatee wanna argitee keessa turame sana bira ceehuu yoo barbaaddu diddaanis jira. Diddaanis waan jiruuf sun geggeessummaa sana argitee enerjii itti kennee akka konkolaataa gaara bahuu sanatti yoo biran kutin balaan isaa guddaadha. Kanaaf biyyoota adda addaatti yaaliin akkanaa godhamee tokko tokko daafaa hin taane fidee rakkoo keessa galanii jiru. Biyyoonni tokko tokko ammoo ceehanii sadarkaa guddinaatti gahanii jiru. Kanaaf amma kan laaluun turbulensiin biyya keenya jiruu fi jijjiiramni akka manaa bahe sanatti gaaffii uummataa deebisee gama ceehuu dadhabuun isaa rakkoo guddaa uumee jiran jedhee yaada. Qabiyyama jijjiiramaa kanarratti immoo yaada wal falmeetu jira. Jalqabumayyuu wal jijjiiruudha malee jijjiiramni hin turree jedhan yookaan immoo riifoormii osoo hin ta'in namootatu wal jijjiire waan jedhamutu kaasa. Jijjiiramni yookaan immoo riifoormiin baanan kun maal silaa sirna bulchiinsaatti? Kan egaa irra deddeebi'uu akka hin taane malee yeroo hedduudha OBN irratti, OMN irratti, LTV miidiyaalee adda addaa irratti waan kana kaasaa ture jiraanii. Jijjiiramni inni uumaan isaa sadarkaadhaan kaahama. Jalistee utaaltee waan jijjiirtuu miti. Faranjoonni the 3Rs jedhan yookiin hin haaromsita, renew goota, yookiin reform goota, yookiin ammoo restructure goota jechuudha. Kana gaafa jennu sadiinuu akaakuu jijjiiramaati. Garuu ammoo jijjiiramni kun tokko tokko hundee qabeessa, tokko tokko ammoo irra dibaadha. So inni biyya keenyatti yaalame inni duraadhaa isa renew jennu sanadha. Gaafa waggaa 27
gaafa TPLF geggeessitu waldiddaan adda addaa uumamee hamma danda'ametti haaromsuu gadi fageenyaan haaromsuu waan jedhu wayii akka faashinaatti itti fayyadamaa turanii sun ammoo fundamental waan hin taaneef argitee hundee qabeessa waan hin taaneef wanni jijjiirame jiru akkasuma itti fufee argitee qeerroof qarreelleen gadi bahanii falmii san godhanii gara riifoormii waan fakkaatu wayiitti ceehame. Reform jechuun formichi jira formii sana jijjiirta jechuudha. It's a bit higher level. Kan argitee callistee quyyiftee itti dibdee yookiin haaromsuu yaaltee bira dabartu sana osoo hin ta'in xiqqasho fakkeenyaaf waan argitee dura hin jirre wayii yaaluu formii isaa jijjiiruu reform gochuu jechuudha. Kun sadarkaan isaa xiqqasho ol kaadha. Keenya garas resemble godha. Haa ta'u malee immoo fundamental yoon ta'in hundi unuu waddeebi'a basically si harkaa sigigaachuu danda'a. Fundamental jechuun restructure gochuu danda'udha. Hundeedhaan buqqistee jijjiiruu jechuudha. Because moofaa yoo haaromsitu moofama. Haaromsii ta'uu hin danda'u. Formii isaallee yoo jijjiirte formii sana jijjiirte sirnaan yoon qabatin innis si ceesisuu hin danda'u. Kan si ceesisuu danda'u transformationidha. Restructure gochuudha. Hundeedhaan buqqistee ijaaruudha. Kana jechuun guutumaa guututti diiguu jechuu miti. Fakkeenya yoo si kaase mootummaan gaafa transitionii uumame 83 sun dhufee sana booda yeroo adda addaa rakkoon adda addaa uumamee jijjiiramni waan fakkaatu wayii qilleensa jijjiiramaa jedhaan yeroo baay'ee achi gahamee so wanni hunduu landscapein isaa waan jijjiirame fakkaataa tureeyyuu hidhamtoonni gadhiifamanii miidiyaaleen adda addaa akka hojjetanii fayyama argatan warri siyaasaa ala ture biyya keessatti galee maal ta'e kun argitee waan gaarii ture garuu ammoo hunde qabeessan turre because warruma achi ture sanatu itti fufe like some of the people have been there for about 27 years. Achi keessatti warri hadoodellee akkuma warra jijjiiramuuf dhufeetti jijjiirama fakkaatee ol bahe. So literally structuring jiru sisuma, namoonni jiranis sisuma, adeemsi jiru sisuma, siyaasaan jiru sisuma, landscapein gaafa sana ture waan jijjiirame hin qabu. Dirreema kubbaa tokko keessatti taphattaa jechuudha. Dirreen suni argitee yooti smooth hin ta'in bakka itti taphachuu dandeettu yoon ta'in kubbaanis akkasuma taati jechuudha. Lafa dha'iinsi isiidha sirnaan waan hin taaneef garuma ofii barbaadde fiigdee jechuudha. Amma kanatti mul'atu hundinuu kubbattii tana garuma ofii barbaade dhiita jechuudha. Gara waaqaa gara maaliyyoo osoo sirnaan taphatanii gara goolii osoo hin taane goolii osoo hin taane garuu barbaadan olii gadi dhiitaa jiru jechuudha. So inni rakkisaadha because isa duraa san keessaa hin baane wanta ati keessaa bahuu dadhabduuf waa lama tokko resistance jira didda jira warri sun itti tolee san keessa ture achi keessaa bahuun barbaanne jira isuma sana warri hawu warri hadoode jechuudha. Keessaa'u prime ministeriin durii sun argitee marfee gurguddoo waraanee jira namoota tokko tokko. Waggaa 27 booda anestesiaan sun keessaan baane achuma jiru jechuudha. Inni lammaffaadha warri jijjiirama barbaadee keessaa ol bahe ture. Inni sun argitee gaara bahuu dadhabee. Kanaaf rakkoowwan kun lamaan wal qabatanii amma sadarkaa amma irra jirru kana jirra jechuudha. So ani akkanatti mul'atutti gaa transform hin taane, restructure hin taane, lafa hin qabanne argitee irruma dibaa ta'e like namni tokko atummaan amma yookiin an dhaqee rifeensa kiyya ciradhee maal jedhee babbareeduu danda'a gaarsaniif garuu sima afana kee jijjiirattus ati sima hin jijjiiramne jechuudha. Inni biroodhaa foormii kee jijjiirattee gadi bahuu dandeetta ammas simaati hin jijjiiramne. So kan jijjiiramtu yoo aadaan kee jijjiirame ilaalcha fi hojumaata duraan jirru definitely haalli ittiin yaaddu haalli ittiin argitee sammuun kee jijjiiramuu danda'e that's change. Kana ta'uu baannaan rakkoodha. Kenna achi hin geenne si galee osoo achi hin gahin
gugurtuun adda addaa itti guddatee amma kunoo sadarkaa kanarra jira jechuudha. Mee hawaasni waggoottan sadan darban haala biyyattiin keessa jirtu akka garagaraatiin ibsaa ture. Yeroo tokko waggaa lamaa fi wayi dura gama Gujii hojiidhaaf deemee ture. Manguddoota shaakkisootti haasa'an tokko itti siqeetiniin caqasee dubbisaa ture. Yeroo san namni baay'een Oromoon bilisoomee, Oromoon hoffolee, Oromoon bakka gaariirra jira jedhee haasa'aa ture. Manguddichi tokko immoo lakkiin hoffollee jedhe gidduutti. Waan manguddoonni konseptii aadaatiin kaasan kana gama liidarshiipitti akkanaaf iddaan barbaade. Lakkiin hoffollee yeroon kuni yeroo ulfillee ji'a dahumsaa marsaa isaa fixatee dahumsaaf gahe dhalachuu gahe ulfillee dhaleellee hin hoffolle yeroo cinuunsuuti yeroon ciniinsuutiin immoo yeroo ulfaarrallee yeroo badduudha yeroo kana cehanii yoo hin hoffolin haadhallee ilmootullee galaafatamuu malaa jedhee kaase. Wayita sannaan galle diqqo turee gara waggaa fi wayii booda gara waggaa lamaa booda wanni manguddichi sun jedhe maal jechuu mataa keessana deemuu dhufe akka malee. Mee waan kana akkamitti diffaayin gootan. Yeroo hin hoffollee yeroo ulfaa adeemsa ulfaa keessa dabree adeemsa ciniinsuu keessa jira. Ciniinsuun kuni yoo rabbiin hoffolchin haadha qofaa miti daa'ima qofaa miti haatillee waliin dhabamuu dandeetteedha. Mee akkamiin ibsitan akka liidarshiipiitti wanni sun baay'ee impress na godhe yeroo dheeraa osoo naan galinillee sammuu keessa of deebisee dhawaatanaa waa wayii xiqqoo naa ife waan ta'eef. Ani eenyuun akka wal argite hin beeku dhugama hayyuudhaan wal argite. Wanni amma isaan ka'an kun sirna geggeessummaa keessatti, sirna jijjiiramaa keessatti, sirna jijjiirama geggeessuu keessatti waan mul'atudha kun gaaffii tokko hin qabu. Akkuma isaan kaasan ka dura ilma argachuufu ulfaa'uun barbaachisaadha jechuudha. Dubartiidhaan waan qabneefi dura ulfaa'uun barbaachisaadha. So haalli itti ulfaa'ame akkamii ulfaa'ame these all things gaa'ani nama fayyaatii miti fayya qabeessa ta'uu qaba namtichi. So erga ulfoofteen booda intalli takka yookiin dubartiin takka ji'a 9 booda ga'a. Averaging isaa kan ciniinsifattu. Ciniinsuun suni cinqaadha. Cinqaa sana bira dabruun gaa guddoodha suni. Yoo ciniinsuun sunillee sirna qabdi beekta. Sirnaan qabamuu qabdi. Kanaaf mana yaalaa dhaqa namni. Yoo mana yaalaa illee dhaqin warra beeku jira. Support warri godhu, warri gargaaru, haawwonni bira jiraachuu qabu. Erga san bira ceetee hoffoltee jedhama. Hoffoltee jechuun ilma deettee jechuudha. Ilmaafatillee nagaa jecha. Yes, ilmaafaatis nagaa ta'anii nagaan jiraachuu kan danda'an yoo piroosesiin kun hundi sirna qabaatee, fayyaa qabaatee, nagaa qabaatee deemedha. Achi gahuudhaaf ammoo komplikeeshinii adda addaatu jira kan jedhu nu mul'isan jaarsi kun. So perfect analogy anaaf sirriidha wanti isaa. Jijjiiramnis akkanuma. Ka'umsi isaadha yeroo baay'ee addunyaa irratti yoo argitee wanni ture sun, sirni ture sun, haalli ture sun si miidhe ta'e, siif hin ta'in ta'e, yookaan saayinsii yoo taate scientific community'n tokko wannicha sana question yoo godhe gara jijjiiramaatti deemta. Paradigm shift. Paradigm shiftiin sun argitee jijjiirama waan barbaaddu gama biraatti ceehuu sansii fidaa jechuudha. Gaafa sanatti deemte jijjiirama sana sirnaan qabattee yoo ceesisuu dandeette ayyee bareeda yoo ceesisuu dadhabde immoo galaafata taatii jechuudha sigigaata taatii jechuudha kun sirna mataa isaa qaba jijjiirama eenyutu hawwa eenyu fida kan jedhus waliin ilaalamuu qaba addunyaa irratti hanga ammaatti kan mul'ate biyya keenyattis kan argame the use qeerroo fi qarreetu yeroo hunda amma namoonni tokko qeerroof qarreen olumaa lafumaa ka'ee jijjiiramaaf waan utaale itti fakkaatu. No. Saayinsiin jirus akkasuma the use warri jijjiirama barbaadu warra argitee dargaggeessa reef lafaa dhufaa jiru ka ati keessa turte san hin barbaadu. Baay'ee ilmi keetu bar waan ati keessa turte sana bira dabree jira amma tole siin jedhu.
So jijjiirama barbaadu jijjiiramni sun ammoo sirnaan qabamuu baannaan sirnaan hoogganamuu baannaan daafaan isaa guddaadha. The Arab Springs achi warra Arabootaa kana ilaaluun hin danda'ama. Maal ta'ee maaltu dhalatee amma eessa jiran kan jedhu ekspiriiyaansii guddaa nuu kennu ture. Biyyoonni adda addaas kanuma keessa baanee as gaanii kennas kanuma fakkaata. Saayinsiin isaas kan jedhu paradigm shift yoo yaadda ta'e dhugamaan. Paradigm shift jechuun kan keessa turte sanarraa. Normal science waan jettu sanarraa baatee gara waan haarawaatti ilaalcha haarawaa, aadaa haarawaa, institutional transformation haala qabuun fiduu yaalta taanaaniin geggeessummaan isaa saayinsaawaa ta'uu qaba. Gaaffii wayituun qabu. So anaaloojiin jaarsi sun kaasan anaaloojii hayyuun kaaseedha kun wanna barreeffamuu qabudha yoo danda'ame. Tariiti adeemsi kun yoo gufate Oromootu bilisummaa dhaba qofa osoo hin taane biyyattiinuu balaarra kufuu dandeettiidha jedheetiniin yaade ibsaa manguddoo sanii. Adeemsuma kana keessaa waggoottan lamaan darbe waan jiru haga muraasa yoo laalleetiniin jenne keessaahuu sochiin siyaasaa biyyattii dhiphataa dhufee dhaabbilee mormituu gurguddoo biyya san keessa jiran KFO fi adda bilisummaa Oromoo wantoota garaagaraa himataa turanii waajjiroonni cufamee miseensonni keenya hidhamanii ka jedhu waan baay'eetu ka'ee keessattiyyuu erga artist Haacaaluu Hundeessaa wareegamee booda ammoo siyaasni biyya sanii caalmatti golgolaa'ee isinis dabalatee namoonni kumaatamaan hidhamanii dhawaatni kuni adadumaan abdii namni jijjiirama sanirraa qabu hanqisaa dhufe. Bakki abdiin caalmatti iyyuu hanqatte yeroo wareegama Haacaaluu kana moo gidduu sanitti waan ta'etu jira. Maal liidarshiippiin gidduu sanitti irraa maqame tokko yoo jiraate sirna biyya sanii keessatti. Ani akkana fakkaatutti adeemsa kana gaaffii sabaa fi sablammootaatiin wal qabsiisa. Keessaahuu gaaffii uummata Oromoo laaluu hin dandeetta. Gaaffiin uummata Oromoodhaa, gaaffiin qeerroof qarree Oromoodhaa very clear. Garanaa garas hin qabu. So warri argitee jijjiirama sana simates ol bahee jijjiirama fiduuf deemna jedhee warri proomisii gale sunis gaafa sana gooftaan keenya uummata keenya jedhee waadaa waan galeef uummanni gaaffii kaasaa ture sana itti kennate, itti ufgate, itti ufdagate jechuudha. Therefore, at the end of the day, gaaffiiwwan suni sirnaan deebi'anii jiru. Tokko tokko laakkaamanii deebi'anii jiru. Kan hin laakkaamne kan deebi'uu hin dandeenye immoo gara fuulduraa sii deebisa na eeggadhu na obsi jedhee jira. Leadershipin sun jettee yoo laalte kunniin sirnaan hin mul'anne. So deemee gaaffiin uummanni Oromoodhaa kaasaa ture. Legitimate gaaffiiwwan ta'an osoo hin deebi'in sirba biraatti seename. Gaaffiiwwan Oromoodhaa kan yeroo sana ka'an baay'ee ifa. Wanni garaagarummaa wannoo fidu hin jiru jechuudha. Tokkoffaan federaalizimii dhugaadhaa lafa naa ga'u jedha. Autonomii qabaachuu qaba. Abbaan biyyummaa kiyya mirkanaa'uu qaba. Okay, afaan kiyya afaan federaalaa ta'uu qaba. Very simple questions but complex. Yeroo tokko interestii warra biroo yoo laaltu jechuudha. Mirga dimokiraasii, mirga bulchiinsa gaariidhaa, iftoominni haa jiraatu, itti gaafatamummaan haa jiraatu, anis keessatti haa hirmaadhu, seeraaf seerri nu haa bulchuu. Wannoota akkanaa kana deemee abbaa biyyummaa keessatti mul'achuu, uf ta'ee argamuu, hidhaan ajjechaan gadadoon akka irraa hafu kanniin claim godhe. Therefore, geggeessaan wanna sana fudhate silaa number one priority isaa kana deebisuu ture. Kun hin deebine yookiin ammoo hin dagatame yookiin hin tuffatame yookiin hin dhiifame. Therefore, hundinuu gara deemee sirbuun jalqabame amma ammoo sadarkaa argitee kaampiin lama uumame. Sadarkaa federalist wing and unitary wing jedhamu. Warri unitary kun ammoo achi bahee dhufee amma humna godhachuu jalqabee sirma waa'ee gaaffii Oromoon kaasaa ture sana dubbachuun teeda ta'e, dhooggaa ta'e, si hiisisuu, si ajjeesisuu,
si doorsisuu namni haala ittiin danda'u irra gaame. So yeroo ammaa gaaffiiwwan kana kaasuunu cubbuu ta'e. Kun hin fakkaata malee yoo gaaffiin kun hin deebi'in geggeessummaan kamuu birxa bahuu hin danda'u because gaaffii hawaasaa waan ta'eef gaaffii hawaasaa ukkaamsuudhaan bira dabruu hin dandeettu. Warri amma argitee tokkummaa biyyattii jedhu kunis lallaba akkasii lallabus yoo gaaffiin kun deebi'ee mirgi sabaaf sablammoota biyya sana keessatti qixxeen kabajame eenyuun osoo hin caalin hujii irra kan hin oolle taanaan biyyi suni yeroo kamiyyuu fayyaa argachuu hin dandeettu because gaaffii hawaasaatu jira, gaaffii uummataatu jira. Fakkeenyaaf Oromoon akkuma kanaan dura dubbataa ture biyya san keessatti utubaa guddaadha. Utubaa kana dagattee mana ijaaree dhaaba jechuu hin dandeettu. So the first and basic concern kee ta'uu kan qabu gaaffii uummata Oromoo deebisuudha. Then isa kaanis akkasumatti sirnaan deebisuudha ka Oromoo qofaa miti. Hunda isaa adrees gootee walitti fiduu yoo hin dandahin perhaps hawwiin biyya takkittii qabaachuu hawwiin argitee alaabaa afaan takkittii qabaachuu diigama ta'uu mala. That is what's exactly happening now. Biyya san keessatti jechuudha. Kana waliif fidanii jidduu yoo hin dhaabbatin extremii lachuu jiraachuu hubachuunis barbaachisaadha. Gaafa argitee dhiibdee rakkiftee nama cinqite. Inni kunis federaalizimii dhugaa jedhaa ture, autonomii dhugaa jedhaa ture, ufiin uf bulcha jedhaa ture. Gaafa cinqatee argitee akka mana keessatti yoo itti cuftee amma adurra aanan rooraa san fudhachuu dandeenya. Leenca taatee the other option fudhachuu dandeettu. So maybe Article 39 is the best option jechuu danda'a Oromoon. So garas maaliif akka dhiibamu naaf hin galu. So constitution biyyattii jira, constitution sanarratti hundaa'anii deeman osoo ta'e silaa diiggan akkanaan dhufuu jedhee yaada. Yaa ittaan seetiniin dhawaataan wanti dhufe waraanni naannoo Oromiyaa keessaa yoo xiqqaate waggoottan 3 darbaniif haa xiqqaatu haa guddatu bakka garagaraatti mul'ataatiin ture jechuu dandeenya. Ittaan see ammoo ifatti kan baname naannoo Amaaraatii fi naannoo Tigraay gidduutti jalqaba osoo federaalii loliin dhaadannoo akkasumatti ammoo hariiroo hammaataa tokkotu dhufe waraanni eegasii federaalillee labsee naannoo Tigraayitti hammaataa dhufe. Rakkoolee kanneen furuudhaaf irra deddeebiidhaan marii biyyaalessaatu barbaachisaa gatta'aa mari'adhaa ka jedhu hayyoonni biyya keessaallee dippiloomaatonni idila addunyaallee akka yaadaatti dhiyeessaa turan. Amma mootummaan marii biyyaalessaa waan jedhu wahii biyya keessaa dubbata. Isa kanaafillee guyyaa kaleessaa koomishiniin kan ittiin hundaa'u wixineen labsii tokko ragga'eetiniin jira. Marii biyyaalessaa kana yoo laalle biyyoonni akka amma Itoophiyaan keessa jirtutti garaa walitti hammaatanii bulchiinsi biyyattii fi ummata gidduutti rakkoon akkanaa uumamee sadarkaa sabootaattiyyuu yookaan sadarkaa hayyootaatti qabxiileen irratti walii hin galle heddummaatanii ofiimmoo biyya tokko keessa jiraatan. Maaliin garaa walitti fayyan? Mariileen biyyaalessaa kun fakkeenyaaf national dialogue jedhanii reconciliation jedhanii moodeeliilee maal faa qabu? Maaltu immoo biyya akka Itoophiyaan keessa jirtu kanaa mala? Well, akkuma kanaan dura kaasaa turreetti anammallee kan jedhu borus kan jedhu iftaanis kan jedhu biyya san keessatti rakkoon guddaan gaaffii sabaaf sablammoota deebisuu dhiiftee gara biraa deemuudha. Irra dibaa oolii waan feete jedhini amma sababiin lola biyya sana keessatti geggeeffamu karaa kamiinuu haa ta'u gaaffii sabaa fi sablammootaatiin kan wal qabateedha. Okay. Lolli faayidaa qabaa? Lolli uumaa isaatti distraction badiidha. Wanni inni sii fidu hin jiru. Siyaasatti contribution isiin qabu, umaanti inni sii fidu hin jiru, diinagdeetti si ajjeesaa, aadaa kee guddisuu irratti, barnoota, qonna, waan jettu seektaroota adda addaa irratti investi gochuu irratti daakee lafa si kaa'a. Uummata sirraa buqqisa. So kanaaf yeroo baay'ee argitee sirba keessatti amma yeroo sirbamu yeroo tokko tokko lolli makkoon qabu rakkoo nama kaa'amee akkamree wanti jedhamuuf bar waa qaba dubbiin. Lolli homa wanti inni sii fidu hin jiru.
nama kee ajjeesisuu, biyyaa baasisuu, wal miidhuun achitti silaa osoo ta'e filmaanni gaariin osoo garas hin deemamin taa'anii waliin haasa'uu, waliin mari'achuu, dibeet godhanii yaadaan wal injifachuu isa tureeyyu. Hin taane gara lolaatti biyyi sun deemee yeroo waggaa tokkoof uumama keessatti waan uumamen hundinuu hin arginaa jechuudha. Sababni isaa maalinni akkamitti isa amma diiteelii isaa keessa seenanii haasa'uun faayidaa hin qabu. Amma wanni irra jirru lolarra turamee siyaasaan biyyattiidhaa baay'ee miidhamee jira, akka hin jirre ta'eera. Diinagdeen biyyattiidhaa perhaps bakka tokko tokkotti waggaa 10tti 20tti 30tti akka ittiin deebinetti manca'ee jira. Jireenyi qaala'ee jira. Dippiloomaasiin biyyattiidhaa sadarkaa argitee waggaa 15 boodallee bakka sanatti deebi'uu hin dandeenye irratti gadi bu'ee rakkina keessa galee jira. Uummannis mufatee jira. Keessi isaa gammachuu hin qabu. Bakka hundattuu ka Oromiyaa ka ati kaastes itti dhufa. Because laal hidhaan kuni ajjeechaan kuni seeraan ala wanti hojjetamu tokko tokko beekaniis osoo hin beekiniis wanti godhamu kuni nama madeessa. Walitti waliin ta'anii haasa'uuf araaramuu bira ga'uu dhabuu dhiisiiti haasa'umaafuu laandiskeeppii isaa akka mijjatu suuf hin godhu. Kana jechuun ammoo gonkumaa waliin dubbachuun hin danda'amu sadarkaa jedhamurra waan nama geessu natti hin fakkaatu. Because akka addunyaan kun keessa ture keessatti yoo ilaalamu garaagarummaa yaadaa qabaattaa, waliigaluu dadhabuu dandeettaa, wal loluu dandeettaa, garuu ammoo haala hunda ammataa ta'een, haala bal'aa ta'een, haala hundinuu fudhachuu danda'uun yoo kan yaadamu taate mariin biyyoolessaa amma faayidaan qabu du'ee jira jechuun hin danda'amu. Because mataa hafirratti sabbatanii jedhan. Haguma hafte tana ol qabuudha. Kan ta'e ta'e hagamma amma achi ammoo ol qabuudhaaf hin barbaachisu waliin mari'achuun wanti jedhu hin jiru. Because deemee wanti ati waliin mari'attuuf haalli siyaasaa biyyattiidha. Rakkina gahee jira, rakkina cimaa keessa seenee jira. Deep political crisis jira. Lolaan booda haalli jiru. Wanti inni nuu fide kanaaf moor lolatti deemuun hin barbaachisu. Dabrees ammoo ce'umsa hunda qabeessa ta'e fiduudhaaf siyaasaadhaan kana yaaduu ni dandeettaa jechuudha. Garuu immoo wanti ta'uu qabu isa dhugaa ta'uu qaba. Akkuma kanaan duraa sana irra diddibaan yookiin quyyisaan wanti ta'u hin jiru. Walii galana fakkaate quyyisaan wanti jechuun fuuluma xaawanii bira dabruu miti. Xaawanii fakkeessanii ta'uu hin jiru. It has to be all inclusive ta'uu qaba. Maaliifi warri ani argitee daangatti dhiibame keessaa bahee jedhu hundi itti dhiyaachuu danda'uu qaba. Haala bal'aa ta'een haala argitee qaamni hundinuu irratti hirmaatuun wannichi hojjetamuu danda'uu qaba. An akka haga naagaleetti tokkoffaa fedhii siyaasaas barbaada wantichi. Dhugamaan isa namoonni 2-3 ol bahanii haasaan osoo hin ta'in basically rakkoo biyya sanaa hiikuudhaaf national dialogue hin barbaachisa jedhamee itti amanamuu qaba. That's one. Murtee siyaasaa illee feesisa jecha. Murtee siyaasaa guddaa ka commitmenti itti uf kenniinsa qabu. Wanni dhufee haa dhufu teennee haasa'uu danda'uu qabna kan jedhu. Inni lammaffaadhaa haala jiru wajjin illee wal qabachuu danda'uu qaba. Because fakkeenyaaf constitutioniin biyya sanaa jira, heerri biyya sanaa. Isa lafumatti gattee dhiittee argitee waan biraa irratti naasofnaa kan jettu yoo ta'e it's bad intention. Fakkeenyaaf kan kaasu yeroo dabre ibsi kenname godhamuu edhaa garuu artikil 39 irratti xiyyeeffannaan kan jedhu. Why is that? Jalqabumarraa yoo akkas kan gootu taate argitee fedhii nuti immoo fedhii nama hagamii parsantii hagamiiti namni gaafatu. Fedhii nama itti dhufa. So waan lafa jiru wajjinis wal qabachuu danda'uu qaba. Kaa'ate amma kaafte immoo wanna irratti walii galamu irratti kan haasa'uu dandeettu.
wanna irratti waliin galle tursiifachuu dandahuu qabda. So there should be a kind of public buy-in waan jedhamu jira. Ummanni bitachuu dandahuu qaba. Informationii kanas miidiyaadhaanis haa ta'u argitee gadi bahanii himuudhaan haa ta'u ummanni illee bitachuu qaba. Qaamni isa ilaalu hundi irratti hirmaachuu haala danda'uun hojjetamuu qaba. Kan dabre irraa illee barachuun baay'ee barbaachisa. Kan dabre irraa maaltu ta'aa ture? Biyyoonni adda addaa waan kana akkamitti itti fayyadamanii gara nageenyaa deeman. Argitee warri biyya alaa kunis external warri ta'es maal nu gargaaruu danda'a? National ownershipin keenya biyya keessattis keenya fakkeenyaaf Oromoon okay kiyya jedhee fudhachuu danda'uu qaba kan jedhuuf keessaa qaba. Kana gochuudhaaf ammoo haala ati itti yaadaa jirtutu murteessa. Tokkoffaa hangam hunda ammataa gochuudhaaf yaaddee jirta. All inclusive regardless of your interest fedhii kee dantaa kee osoo hin ta'in warra jiru hunda ammachuudhaaf hangam yaadamee jira. Inni lammaffaadha hangam nama irratti hirmaachisu inclusive ta'uu qofa osoo hin ta'in irratti hirmaachisu dhugaadhaan. Therefore gaaffii bakka bu'iinsaatu jira jechuudha. Gaaffiin representationii warrummaan ati jaalattu yookiin si jala fiigu yookiin waan gaarii si haasa'u si yaadu qofa walitti yoo dhufa ta'e that's not going to be a national dialogue. So wannoon keellee haalli ulaagaan ati ittiin filattuu fi bakki bu'iinsis murteessaadha. Isa bira adda bire ammoo kaayyoon isaa sirritti ifa ta'ee kaa'amuu qaba. Kaayyoo fi perhaps bal'inni isaas maa inni kaayyoon isaa maal gochuudhaaf yoo fiigdee argitee biyya kana wanti addaan diiguuf rakkoo fide maaliyyoodha gaaffii sabaaf sablammootaati keeyyata 39 kanaafuu isii keessaadha jettee ka fiigdu taate kun interestii qaama muraasaa qofa ta'ee hafa. Mariiyyuu miti jecha ammoo marii dura murteeffatanii dhufanii waan marii dura murteeffattee dhayite kun rakkoo mataa isaa qabaa jechuudha. Dabrees kana caalaa institutional framework qabaachuu qabdas haala ittiin gargaartu haala ittiin hojjettu ammoo warri si waan kanaan deemu figure authority warri jedhamu kun hangam amanamoodha. Nama hundaafuu qaama hundaafuu jaarmaalee siyaasaa hundaafuu osoo loogiin hojjechuu danda'u gaaffiin jedhu baay'ee barbaachisaadha. So argitee itti amanummaan itti uf kennuun jiraachuu danda'uu qaba. Namni kuni dhugaadha. Qulqullinaan yaada waliin galchu. Dhumee ammoo dhumarratti yaada gara araaraan nuun deemuu heda wanti jedhu wanta akkasii yoo hin dhufinii fi argitee raawwii irrattis faayinaansiinis haa ta'u, ekspertiiz haa ta'u, itti gaafatamummaa haa ta'u yoo akkasitti hin deemamin yeroo tokko tokko fedhima kee qofa ibsuuf ta'a jechuudha. Gara kan Oromootti yoo kanumaan si deebise fakkeenyaaf osoo na gaafatte akka ekspertii tokkootti number 1 hidhamtoonni siyaasaa Oromoodhaa osoo gad hin dhiifamin marii yaadamu kamiyyuu galma ga'uu hin danda'u jedhee yaada. Because uummanni Oromoodhaa hooggantoota siyaasaa hidhamtoota siyaasaa isaa irraa abdii guddaa qaba. Boruun egeree keenyaa hamma tokko isaaniin taphatama jedhee waan yaaduuf. So number 1 hidhamtoota siyaasaa Oromoodhaa gaaffii tokko malee hidhaa keessa jiran dararamaa jiran siyaasaadhaan hidhaman gadhiisuudha. Gaaffii wayituun qabu kun. Inni lammaffaadhaa lolli bakka adda addaatti deemu kuni dhaabbachuu qaba. Osoo lolli jiru osoo walitti dhukaastu waa'ee mariidhaa yaaduun hin danda'amu waan ta'eef irratti hojjetamee gama lachiinuu lolli jiru dhaabbachuu qaba karaa kamiinuu. Haalonni biroos kan argitee nama walitti fiduu hin dandeenye fakkeenyaaf labsii yeroo muddamaa waan jedhamu wayii kunniin leebel wal gochuunis ture jira fakkeenyaaf ABO fi warra TDF kana terrorist jedhamee paarlaamaadhaan himamee jira. Kuni ka'uu qaba. Because yoo kuni ka'ee waliin haasa'uu hin danda'amin mootummaanis mataan isaatu hin rakkata. Because leebel godhee jira waan godhe sana yoo irraa kaasee waliin hin haasa'in akkanumatti fedhiidhaan hin ta'u.
inni barbaachisaa fi guddaan garuu it has to be all inclusive. Biyyi suni ka eenyuyyuuti kan uummata sanaa. Fakkeenyaaf Oromiyaan kan Oromooti. Kanaaf hidhamtoonni siyaasaadha. Abbootiin amantaa, abbootiin gadaa, qeerroof qarreen, hayyoonni argitee kan biyya keessa jiran, kan biyyaa bahan, kan sabni qabna hundi keenya. So everybody should be included. Yoo kanan ta'in taphuma kophaa taphattu yoo ta'e wannoon keellee laakkamu, gooliin itti galchitullee laakkamu. Kanaaf inni dhumarratti ani kaasuu barbaadu the third party element. Qaamni bilisa ta'e, qaamni eenyuufuu hin loogne kan argitee hundinuu irratti uf kennu jiraachuu danda'uu qaba. Amma ka ati kaafte suni labsiin suni argee jira, dubbisees jira. Intentioniin isaa badaa miti. Garuu ammoo akkamitti raawwata kan jedhu gaaffii guddaa qaba. Fakkeenyaaf eenyutu nomineet godha namoota kana. Approvaalii kan kennu mootummaadha. Jarri kuni hangam dhugaa sammuun isaanii isaan bilisa ta'anii hojjechuu danda'u. Isaan kaanis gargaaranii argitee mariin kuni marii nagaa qabu, marii dhugaa qabu, marii argitee keessatti funyaan walitti butanii baay'ee biyyattis akkanan godhama bara Muktaaratti hin beektan. Jaarsonni amma yoo nama araarsuu barbaadan jallataan keessa jiraannaan funyaan buta. Funyaan buttee yoo seente ta'e hin ta'u. Iddaas daawwee kuni yeroon isaa hafee jira gaafa ihabbaa san fa'a hafee gaafa maaliyyoo san dur akkuma argitu wal sossobuun hin ta'u wanta akkasii. Amma dhugaa fi dhugaa qofa yoo hin ta'in biyyi sun akkanatti sobaan hin ijaaramtu. Funyaan butaa san immoo si arguu jira waan ta'eef. Amma rakkoon biyya keenyaa maal ta'e si fakkaate siistamiin waan hin jirreef siistamiin waan sin to'anneef hin argine jettee waa hojjechuu yaalta. No. Hawaasa uummata dhoksuu hin dandeettu. Biyyoonni biraa baay'ee teeknooloojiitti illee fayyadamu. Amma biyya kanatti makiinaa gaafa ooftu, konkolaataa gaafa ooftu siistamichas si qaba. Eessa akka oollee tiraafikii jalaa dhokachaa deema. Yes, kanaaf amma sobni hin ta'u dhugaa irratti hundaa'ee wanni hojjetamu yoo hojjetamin asuma gadi baamee argitee okay akkas goona akkas hin ta'u kun. Ammoo kan ta'uu qabu qaamni waan kanaan deemus argitee warri kanaan dura we are underrepresented, we are excluded, alatti hafnee jirra jedhu hundi okay nuu ta'a kuni warri kun nuu ta'a yookiin naa ta'a jedhanii itti amanuu danda'uu qabu. Kana ta'uu baannaan yoo mootummaan argitee waan kana ufumaa jalqabee ufumaa nama ramadee ufumaa ammoo faasiliteet godha taanaaniin faasiliteet gochuu irratti ani rakkoon qabu gara ofii barbaadetti micciira taanaaniin suni argitee mariin ta'u funyaan walitti butaasan ta'a jechuudha. Inni gama biraa amma fakkeenyaaf haaldureeleen amma isin jettan kun yoo raawwate gaariidha. Maali mata dureen yookaan ammoo dhimmi Oromoo marii biyyaalessaa kanarratti Oromoon dhiyeeffachuudha malu. Yoo haaldureeleen amma isin kaastan kan hidhamtoota hiikuu, lola dhaabuu fi rakkoolee gama biraa danqaalee hiikuu kanniin yoo inni raawwatin Oromoon as keessatti hirmaachuun bu'aa moo miidhaa qabu? Wannoonni anamma kaase kun haaldureedha. Mari'achuufu wanna irratti fudhatamuu miti barku. Wanna ta'uu qabuudha. Osoo gara mariitti hin seenin wanna ta'uu qabuudha. Fakkeenyaaf hidhamtoota siyaasaa Oromoodhaa hiitee jirta. Bakka jarri hin jirretti yoo marii geggeessite ta'e it doesn't make any sense. Kan ta'uu qabu haaldureedha kun isaan gabbaaftee waliin teettee haasa'uudha. Maal irratti haasawaman ajandaan seet ta'uu qaba. Frameworkiin isaa sirnaan hojjetamuu qaba. Adeemsa qaba. Adeemsa wanti kun saayinsiidha bara. Saayinsii mataa isaa danda'eedha. Marii geggeessuudhaaf dura maaltu ta'uu qaba. An amma kan kaase preconditions haaldureewwan ta'uuf malaniidha. Kana qofaa miti kana caalaas deemamuu danda'uu mala. Because ummata hunda wanti kun important akka ta'e barbaachisaa akka ta'e
akka amanuuf akka fudhatuuf waliin haasa'uu danda'uu qabda. Bal'aadhaa bara wantichi akka nuti ilaallu kanaa miti. Amma Oromoo qofa yoo ilaalte stakeholderoonni achi keessa jiran tokko lamaa miti. So tuffattee dhiiftee maal jettee dhiiftee keessaa yoo hambifte boru naqarsaa sitti ta'a. Amma rakkoon biyya keenyaa kan irraa barachuu dadhabne. Gaafa TPLF gara daggalaa baatu nama hagam nama 7 nama 11 I don't know. Dargiin tuffatee itti dhiise. In balleessaa jedhe. No. Waan ta'e beeytaati. Sana booda dhufanii mootummaa qabatanii maal jedhanii isaanis ammoo marroo isaanii waan biraatti seenan. Argitee uummata Oromoo tuffatanii maal jedhanii sabaaf sablammoota tuffatanii waan ufii barbaadan hojjechaa turan. Akka barbaadanitti hidhanii ajjeesanii kaan zarafanii qabeenya isaa fudhatanii waan isaan hin godhin hin jiru. Sun tuffiidha. Isaanuma tuffatan santu qeerroof qarreen isaan tuffatan sun garagalchee achi balleessa. Ammas taanaan tuffiin hin ta'u. Nama 5 haa ta'u, nama 10 haa ta'u, hayyuu tokkicha haa ta'u. You have to include. So keessaa jaarmaaleen siyaasaa warri lolaa jiru, hidhamtoonni siyaasaadha, hayyoonni Oromoodha, gurmuuleen adda addaa waan kana keessatti fedhii qabu. Isaan galcha jechuudha. Fedhii qaba jechuun dhimma isaan ilaallatudha. So isaan kanatti alatti karra cuftee teettee yoo mari'atte ta'e miningi wayituu hin qabaatu. Kanaaf it has to be genuine kan jedhuuf kanaaf. Adeemsa marii dhiyaataa jiru kana irratti wixineen gaafa mana maree bakka bu'oota ummataatiin ragga'uu gaafii gama bakka bu'oota abniifaa dhiyaate keessaa wixinee kana labsiin kun kan bahaa jiru TPLF wajjin mari'achuu fi TPLF hojii jaarsummaa taa'uu fi taanaan abadan fudhatama hin qabu. Adeemsi kun sirrii miti jedhanii bakka bu'aan abnillee namni tokko naka biraallee ifatti baasaniitiin mormanii jannaaniin abal wajjin waan jedhu ibsan qabu waan jedhu deebi'e. Inni gama biraammoo akkuma dhiyenna kana Ambassador Diinaa Muftii Ministeera Haajaa Alaatti dubbi himaan mariin kun kan taasifamuu marii biyyaalessaa marima malee jaarsummaa TPLF wajji taasifamuu miti TPLF dhaaba shororkeessaadha jedhan. Tariiti wanni kun akkasuma waraana bilisummaa Oromootiif illee bakka bu'a jedheetiniin yaada wanti isaan TPLFif jedhan kun. Rakkoo guddaa bakki inni jiru qaamnummaan waraana wajjiin seenanii biyya san hawaasni tasgabbii dhabee dinagdeen burkutaayaa jiruuf qaama lamaan kanaanii yoo warra lamaan kana wajjiin hin mari'atin maal bu'aan marii biyyaalessaa kana? Well, ani akkanaaf galutti gaa interesting gaafii wannoona gaafatte. Ila akka saayinsoota kanaa deebistaniif malee mootummaa bakka buutanii naan deebistan. Galee jira marii gaafa jettu kan jaalattu waliin kan mari'attu kan hin jaalanne wajjin kan hin mari'anne miti. Marii taanaan qaamonni dhimmi ilaalu hundi keessatti hirmaachuu danda'uu qabu. Diina kee ta'uu hin danda'a. Diina kee kasi ajjeesaa jiru. Kasitti deemaa jiru. Bar isa hiikuudhaaf mari'attaayyuu. Because dubbiin tuni dubbii biyyaa waan taateef. Dubbiin tuni fedhii fi dantaa qaama sanii bira dabree guddaa waan ta'eef waliin mari'atta. So jaalalloo kee wajjiin qofa osoo hin ta'in kan mari'attu diina kee wajjiin bar mari'achuu kan qabdu. I think Desmond eenyu akka ta'e hin beeku namni tokko kana kaasaa tureyyuu. Kan mari'attuyyuu diina kee wajjiinii jaalalloo kee wajjiin kan mari'attu yoo ta'e maal gatii qabaree fumaateettee waliin haasofnaaniin hin ta'u suni. Waa'ee biyyaa kan dubbannu yoo taate rakkoon gurguddaan kan jiru tokko naannoo kana naannoo ati amma kaastee jechuudha. Isaan kanas gara wannootti fiddee waliin mari'achuudha malee isaan alatti dhiistee qaamota amma jettu kanaa fi kan biroos alatti dhiistee marii geggeessite taanaaniin rakkoon isaan biraa ka'aa ture sun hin hiikamne jechuudha. I think that's very clear. And amma yoo akkana jedhu personally yoo na gaafatte personally TPLF warri jibbu jira. An personally TPLF namoota criticize godhu nama jibbu keessaa tokko.
Ani sababni jibbuuf kan biraati, warri kun sababni jibbuuf kan biraati. Kun addan bahuu danda'uu qaba. Oromoon sababni inni TPLF jibbuuf kan biraati, warri Sidaamaa ammoo sababni inni mata duree garaagaraa qaba martuu. Warri Sidaamaa argitee wanti inni jibbuuf gaafa 83 akkasumas gaafa 85 konstituushinii akka lakkoofsa biyya sanaatti waa'ee sabaaf sablammootaa nutti fidee, waa'ee afaanii nutti fidee. Sidaamaa gaafa jedhu warra kennatu akkasii waama, warra kaabaa jechuudha. Warra naannoo Amaaraa jechuudha salphamatti. Wali haa gallu akkasitti. Warri sunniin kan waan kana kaasaniif amma qaamni ati jettes gaaffii akkasii wanni inni kaasuuf isii tanatu jira. Nuti Oromoon ammoo anis akka nama tokkootti wanni an TPLF jibbuuf mararfadhuuf waggoota 27 keessatti waan dhufaniif lafa kaahanii Oromoo hidhuu, Oromoo ajjeesuu, Oromoo saamuu, biyyaa balleessuu wanni isaan hin godhin hin jiru. So accountability qabuu jechuudha. Isaaf jibbina nuti, isaaf gaaffii itti kaafnu. Kana jechuun ammoo uummata Tigraay wajjin jechuu miti. Take care. Garee waan sana gochaa turee fi gochisiisaa turee jechuudha. Kun akkasitti addaan bahee kaahamuu qaba. Homaafuu waa hundaafuu jechuu kooti. Jibbitus jaalattus ati kan waliin mari'achuu qabdu qaama jibbitu, qaama ofirraa argitee baay'ee waan ati hin jaalanne sirratti hojjete ta'ullee waliin teettee haasa'uun dirqama keeti. Kuni gaaffii wayituu hin qabu. Yoo hin hiikattee jechuudha. Yoo hin hiiku jette ammoo akkasuma itti fufa jechuudha. For instance, warri argitee Oromoodhaa, waraanni bilisummaa Oromoodhaa kan mormaa jiru, kan lolaa jiru, okay, hin ta'u kan ofitti hin kaleessine yoo jette taate eessarratti diskashiniin guddaan kan jiru. Maaliifi yoo isaan rakkoon irratti fidaan jiranii adeemsa kiyya irratti gaaffiin isaanii wannoo miti jettee deemte teettee haasa'uu hin dandeette. Garuu wanni ati yaaddu sun sii ta'uu hin danda'u. Because by the way wanni haasa'aa jirru amma national dialogue. Nationally waliin mari'achuu danda'uudha. Kun necessarily araara jechuu miti. Araarri booda itti dhufa. Dura gaduma ta'aniyyuu waan jiru wajjin mari'achuu jechuudha. Jaarsummaa fi mariinoo maal garaagarummaan isaa? Fakkeenyaaf amma gama ibsa mootummaatiin ministeerri communication illee ka ibsaatiin ture. Waanuma biyya keenya keessaa waanuma biyyaa mari'anna jenne malee jaarsummaa TPLF yookaan ammoo qaama tokko hojjiteen nullee miti jedhan. Kana jechuun fakkeenyaaf anaafisin meeqottaa Dr. Hussein ina haasoinaa jennee shaayii qabannee bakka ho'ii teennee haasoinee addaan baanaa. Wanni haasoyni sun anaafisin gidduutti dirqama hin qabu yookaan ammoo raawwatamummaan isaa maal goote jedhee waan isin gaafadhu hin qabu. Sirna yoo taate garuu jaarsummaa yoo teenne namni sadaffaan nu gidduu taa'ee Muktaar kana balleessiti. Dr. Hussein dhugaa kana qaba. Abaluu immoo akkas qaba jedheetiniin haasaya. Kanaafuu isaan ammoo ድርድር ሳይሆን ውይይት ነው jedhan. Maal jechuudha? Maal jechuudha? Gaaffii bareeda. Ila marii gaafa mari'attu walumatti dhuftee haasoftee walitti iyyitee addaan galuufi miti. Dubbii jaarsummaatu keessa jira. Ilma jaarsaa waan ta'eef tunnaa galtii jechuudha. Wannummaan ati mari'attuufu bar rakkoo hiikuudhaafi. Fakkeenyaaf kun egaa the very concept of national dialogue maal akka ta'e hubachuu irraa kan ka'uudha jechuudha. Duruma national dialogue jechuun hawaasni tokko, uummanni tokko, biyya tokko keessatti waan walii galuu danda'amu irratti walitti dhufuudhaaf qaama adda addaa kan fedhii adda addaa qabu, kan interest adda addaa qabu waliif fidanii waliin haasa'uudha jechuudha. Kun yoom geggeeffama kan jedhus waliin jira. National dialogue kan geggeeffamu hayyoonni adda addaa akka barreessanitti number 1 deep political crisis gaafa jiraateedha. Lafumaa kaatee national dialogue hin jettu. Inni lammaffaadha waraana geggeessitee post war waraanaan booda waan ta'u haala jiru manage gochuudhaaf. Inni sadaffaadha yoo of dura laaltee argitee biyyi kuni political transitionii barbaada. Ce'umsa barbaada because waldiddaan keenya guddatee jira. Warri mufate guddatee jira. Warri argitee I am excluded.
I am underrepresented warri moggat dhiibamee yookaan immoo dagatamee dagatamee jira miidhamee jira warri jedhus waan jiruuf kana waliif finnee politically waliigallee ceena jechuudhaaf waan fidduuf marii akkanumaan namni lama sadi shaayii dhugee waliin taa'ee haasa'uu miti yookiin qaamni wal jaalatu qofti walitti dhufee waliin taa'uu miti. So marii gaafa jettu elementiin jaarsummaa keessa jira because yoo jaarsi si keessa hin jiraatin mari'achuun si dhiba. Maaliifi osoo warra wal jaalatu qofa ta'e mari'achuun nama rakkisu. Jaarsi wanti barbaachisuuf achitti argitee marii sana namni akka atillee kee qabattee dhuftee yoo kaloltu taate sunillee ka ofii qabatee yoo kaloltu taate hin ta'u sun. Sana jaarsatu susukkuuma argitee wanni jaarsummaan achi keessa jirtuuf kanaaf marii keessallee jaarsummaan jirti warri galuu fi akka galuuf hin barbaanne yoo barbaadan malee that element is there. Inni lammaffaadha araara. Okay, araaramuuf walitti hin dhufne. Maaliif mari'attare? Kan mari'attuuf dhumni isaadha yoo dandahame araaramuudhaaf. Yoo araaramuu dadhabde ammoo haala osoon araaramin waliin hojjechuu dandeettu irratti walii galuudhaaf. So akkanuma walitti dhufanii haasa'uudhaaf wanti jedhu saayinsiin akkasiin jiru addunyaa kanarra godhamees hin beeku argamees hin beeku hin ta'us. Therefore marii geggeessuun dhumni isaadha yoo dandahame gara waan walii nama galchuutti gara araaraatti gara waliin hojjechuutti deemuudha. Yoo araaramuu hin dandahin wanni tokko tokko araaramuun dirqamaa miti. Wanna irratti araaramuu dandeettu, wanna irratti walii galuu dandeettu fudhattee wanna irratti walii galuu hin dandeenye, wanna araarama hin qabnes fudhattee waliin jiraachuu yoo dandahames akkasitti deemuun ni dandahama jechuudha. So an point of confusion as keessatti natti mul'atu. So jaarsummaa elementiin jedhamu it's important. Third party qaama argitee neutral ta'e wannichis akkasumatti kaa'ame amma dokumentii sanatti illee yoo argite warra fudhatama qabu warra amantummaa qabu marii sana geggeessuu warra dandahu biqaaትና ገለልተኛ የሆኑ jedha wantichi ተቀባይነትና ተአማኒነት ያላቸው ከቀበን አመናሙማ ከቀበን አከሱመትሞ ወለቡማ ከቀበን yes indeed kun keessa waan jiru akkas ilaalamuu danda'uu qaba walumaa galatti gaaffii ati na gaafatteef waliin lolu wantichi garuu ammoo marii argitee walumatti dhuftee walitti ijitee addaan galuuf yoo ta'e it's wastage of resources bar wanti beekamuu qabu resource guddaa gaafata akka namni ilaalu kana miti investment guddaa gaafata expertise keessa jiraachuu qaba financing keessa jiraachuu qaba ani biyya keessatti qofa osoo hin ta'in warri biyya alaas sadarkaa itti gargaaruu danda'u bira dhaabbachuu danda'u qabaachuu qaba because resource guddaa barbaada akka namni 3-4-5 wal ga'ee haasa'u kana miti because walitti fiduu danda'uu qabda eessatti yoom kan jedhuyyuu booda mariin gaafa babal'achaa dhufe warri wal jibbus fuulaaf walitti dhufee haasa'uun waan maluuf hojii guddaa qaba jechuu kooti. Haa ta'u dhimmoota kallattiidhaan kanaan waliin qabanne dhimma lama gabaabsinee kaasneetiin adda baane. Dhimmi tokko waa'ee Itoophiyaatii fi Oromiyaa kana gidduutti wanni yeroo baay'ee wal dhabu yookaan ammoo wal sodaatu tokko jira. Keessattuu Itoophiyaa keessatti humna Oromoo kana yoo hin diigin Itoophiyaan nagaa hin argattu kanneen jedhan jiru. Isa kanaan wal qabatee tibba kana kaartaan tokkollee gadi bahaatiin ture. Akka tiyooriitti haasaansaa tureera. Waggaa 10 ol irratti haasayaa turanii kaartaan tibba kana bahe Oromiyaa kana qoqqoodee laftiin Oromiyaa jedhuun Arsii Baalee akkasumatti ammoo Gujii fi Boorana qofaa isa kaan gara Wallaggaa kophatti baasee gara Shawaa kophatti baasee gara Harargee kophatti baasee kiflaa gara duraanii sanillee fakkaata waan tokko yoo ilaalan. Maal intenshiiniin kana maalirraa ka'ee tiniin wanta akkasii haasa'amuu dhufe lafumaa ka'ee abbaa qaba maal yaaddan waan sayyoo argitanii jiraata. Ani officially abbaan isaa eenyu akka ta'e hin beeku garuu abbaa akka qabu naaf gala. Kana jechuun hawwitoonni sirna duriidha. Hawwitoonni argaa Oromoo fi Oromiyaa hin barbaanne
argitee Oromoon walitti dhufee akka sabaatti gaaffii ofii qabu gaafachuu isaa warri isaan quuqu akkuma kaleessa baratanitti argitee immiyyee warri jedhaa jiraatu sun har'as sana sirriitti fe'uu barbaadu kan jedhuuf keessaa qaba. Anaaf abjuudha. The impossible. Biyya sana keessatti wanni yaalamne hin jiru. Ammoo amma achi Oromoo gowwoomsee, Oromoo caccabsee, Oromoo bakka durii sanatti deebisa jedhee warri yaadu hin ta'u kun. It's impossible. Yeroon isaa dabree jira. Oromoo wanti hin ta'in hin jiru bar biyya sana keessatti nugusaa gabbaree jira, wannoo isaa dhungatee jira, luka isaa dhungatee jira, wanni hin ta'in hin jira. Sana boodas amma dhiyeenya kanas wanni hin ta'in hin jiru. Amma san keessatti deebi'uudhaaf harqoota akkasii baachuudhaaf an fedhiis hin qabu, hin jirus sammuun akkasiis hin jiru. Warri argitee maaliif kana fidnee jennee maraachuu hin qabnu. Garuu ammoo maappii sana hanga laaletti intenshiiniin isaa tokko guddaan Oromiyaa bakka adda addaatti qoqqooduudha. Oromoo qoqqooduudha, nothing else. It's interesting that warri argitee irii gaditti Oromiyaa jedhamee kan kaa'ame jira. Gubbaa sana dhaqee Wallagga jedhaa, gara sana dhaqee Jimmaa fi Lubbaa Bora jedhaa, Shawaa kophatti kaa'aa, waliin mammakee, Walloo kophatti kaa'aa, Harargee. That's crazy. Sammuun isaanii har'as akkasitti yaaduun isaa an baay'ee na gaddisiisa. Amma namoonni tokko bara amma kanatti aaru waan dubbadhu kanatti warri aaru jiru. Aaruu miti yoo dhaba ta'an biyyi suni waan akkanaa kanatti hin deebituun jedhee yaadaan. Because yoo kuni ta'e Oromoon gonkumaa wannummaan dhaabbatee deemuuf hin jiru jechuudha. I'm sorry to say that. Akka nama baratee tokkotti kana jechuun qabu ani. Garuu yoo Oromiyaan ciccittee akkasitti Oromoon akkasitti qoqqoodamee biyyi suni haala kanaan ijaaramti ta'ee namni akkasitti yaadu yoo jiraate Oromoon tana gajjedhee yoo fudhate ufitti gabrummaa argeen beekne ufitti deebisuuf deema. I don't think that's going to be ani akkanaa galutti sodaa akkasiin qabu. Garuu ammoo tuffachuun hin barbaachisu. Wanni qaamonni kanaan dura Oromoo dhiitaa sabaaf sablammoota dhiitaa bulchuu baratan wanni isaan yaadan kana bira dabruu hin danda'u. Because isaan kakalee sanarraa gammachuu qabu. Nuti ammoo kakalee sanarraa madaa qabna. Kanaaf bara garaagarummaan kenna. Isaan aanoleef calanqoon soba jedhu. Nuti ammoo aanoleef calanqoon argaa dhageettii kenna kaleessa akaakayyoonni abaabiyyoonni kenna harma harka itti muramanii dagachuun dandeenyu jennanti. Isaan warri kaleessaa sun argitee warqammaa gisee jedhanii define godhatu. Nuuf ammoo it was a dark age. Yeroo Oromoon waa hundarratti fakkeenyaaf karaa ani beekuun barnoota irratti Oromoon hangam daangeffamaa hangam awwaalamaa akka ture namni hundinuu hubachuu hin danda'a. Amma baranne fakkaata yoo lakkoofsa Oromoodhaa gaafa laalte garuu proportionally warra kaan wajjin eenyutu barate eenyutu profeesara ta'ee eenyutu yeroo sanatti argite beeki gaafa sana namni tokko ala bahee barachuudhaaf the king jaarsi Haayila Sillaasee mallatteessuufii qaba yookiin erguu danda'uu qaba yookiin akka kennaatti ilma kee alatti si erguu danda'uu qaba. So siruzaat chaanaloon ta'in baatee deemuu hin dandeettu barachuudhaaf hangas daangeffame. So kun kana dagachuun Jeneraal Taaddasee Birruu fa'a dagachuudha, kana dagachuun Jeneraal Waaqoo Guutuu dagachuudha, kana dagachuun qabsaa'ota Oromoo ilmaan Oromoo lafee fi ekeraa isaanii dagachuudha gonkumaa akkasitti yaada. Ayyee kadhumaa takka immoo ka gabaabsineetiin kaasnu naannoo Oromiyaa keessatti wanni hammaataan naannoo kam keessayyuu hin jirre kan abbaasaniitu nama ajjeesan Natsaa Irmijjaa jedhan haadha fuulduratti ilma ajjeesan mana hidhaatii baasanii nama ajjeesan waan hammaataadha. Isaan dabalatatti dhihinna kana ammoo mootummaan sun iskaandilii yookaan ammoo safuu guddaa keessa hanna guddaa keessa galuu isaa deebi'aniitiin walirratti dhaga'aa jirra. Mootummaan kun erga sagalee guutuudhaan filame jedhee waggaa tokko hin guunne waggaa tokko gaditti
yeroo haganaa kana keessatti waan akkanaa irra mul'atee amma hannaan hunda gabbahaniitiin wal saaxiluu akkuma kanaan dura namoota ajjeesan kana gaafa fedhan nama ajjeesanii shaneetu ajjeese jedhanii fakkeenyaaf amma kadheen gaddaa abbootii gadaa Karrayyuu gabaasa namoota maatiillee dubbisnee nu gabaasaa turreen mootummaan akka ajjeese Oromoon inuma beeka. Garuu immoo waan akkanaa kana gabbahanii wal hin himanii turan. Maaltu dhalate yoo laallu ija hoggansaatiin? Aniga akka naagalutti waa lama kaasaa jirta amma waa'ee hidhaa ajjechaa fi dararaa uummataa akkasumas waa'ee korrapshinii yookiin hattummaadhaan wal qabate kan jedhu dhiyeenya kana kan deddeemaa jiru argaa. Inni duraa kan hidhaadhaa ajjechaadhaa itti kan deebinu ta'e kan korrapshiniin hattummaadhaan wal qabate kuni I think duubatti deebi'anii ilaaluun barbaachisaa natti fakkaata. Seenaa duubaa. Isa dura kaafne sana. Wanni waggoota 27 keessa turre suni structurally hin jijjiiramne. Buqqa'ee bakka hin banne. Anesteeziyaa waraanamee jira jettanii turtarree. Indeed. Warri achuma keessa ammallee jiru jira. Dhaala jecha hanni kun. So saamichi fudhachuun legitimate akka waan ta'e wayitti warra yaadutu jira jechuudha gara biraatiin because they have been in it achi keessa turaniin keessaa bahuu hin dandeenye kanaan wal qabatee ilaal sistamiin suni sirni suni itti gaafatummaa hin diriirsine walii galaa miti itti gaafatummaa hin diriirsine jechuun ati homa feete yoo goote abbaa taayitaa yoo taate mallaqa hatte yookiin lafa hatte yookiin fooqii yoo ijaaratte namni si gaafatu hin jiru. Baay'ee dubbiin tuni dubbii nama kolfisiiftuudha bar. Namni tokko taayitaa qabatee osoo waggaan gahin wanni inni harkaa qabu ajaa'iba biyya san keessatti. Eessaa fidde siistamiin namaan jedhu hin jiru. There is no accountability. Gaafa achirraa ka'e illee osoo beekameeyyuu gara biraatti ramadama. Kana kaasaa turree jirra kanaan dura san miidiyaa adda addaa irratti OBN dabalatee OMN bakka hundatti kaasaa turree jira. Yoo inni waa balleesse bakka tokko kaastee bakka biraatti ramadda. Kana jechuun bakka san dhaqee hatii jechuudha gara biraatiin. Dirra jijjiira. There is no accountability. Itti gaafatamummaan biyya sana keessa hin turre hin jirus. Maal ta'e yeroo ce'umsaa sanatti gaa rakkoon hedduu waan tureef argitee kana keessa seentee qoqqotuudhaaf yoo deemte rakkootu dhalata waan wayina fakkaatee saayikooloojii akkasiitiin eenyunuu osoo ittiin gaafatamin bira dabrame. So sistemii sanatu perpetuate godhe amma guddachaa dhufee sadarkaa mul'achuu irra ga'e. So interesting kiyya san tokkana godhe kanatu akkana godhe Mr. Exit waatee Mr. Maalii sun interest nan godhan. Sistema waa sistema. Akka expertii tokkootti system. There is a problem with the system. So hatuun trendy ta'ee jira. Bar gaafa waggaa 27ffaa sana uummanni Oromoo gariin markabni hatamuu isaa bar dhumarratti dhaga'e. Markaba wanti ga'u. Wannoonni biraa meetee keessatti wanti hojjetame sun hundi akkasuma dagatame. Pireezidantiin mootummaa naannoo Oromiyaa kan yeroo sana ture miiteekiin achi qofa osoo hin ta'in Oromiyaa keessas jira we will work on it jedhee promisii galee ture. No, it is still there. So amma gadi bahanii Mr. X, Mr. Y jechuun anaaf rakkoo miti suni dhugaa ta'uu danda'a, maqaa wal balleessuu ta'uu hin danda'a, suni qoratamee waan irra gahamuudha sirnaan jechuudha. Immoo as a system, systemichi wanni inni hojjetu wanni inni dalagu kanuma jechuudha. Kabiraallee yoo dhufee mahata jechaadha yoo sistemichi fayyaa hin qabaatin. Yoo sistemichi fayyaa hin qabaatin. You know what? Oromoo kana foon isaa nyaatanii lafee isaa qorqanii maybe amma lafee isaa caccabsanii nyaataa jiru yookiin irraa muuxataa jiru jechuudha gara biraatiin sistemichi akkasi. So waa'ee nama tokko, waa'ee nama lamaa, waa'ee nama sadiitii miti. Sistemichi itti gaafatamummaa qabaachuu agarsiisuu danda'uu qaba. Kun I think wanti accountability jedhamu achirra dhufuu qaba jechuudha. Kan hidhaadhaa, ajjeechaadhaa, dararaadhaas ani akkanumatti ilaala. Biyya sana keessatti akkuma beeytu manni murtiidha. Abbootiin alangaa jiru. Structurally jiru. Garuu waggoota lamaan sadiin kana keessatti, particularly waggoota darban keessatti ganama kaastee, reef kaastee turte erga Hacaaluun du'een booda wanti dhalate manni murtiidha. Abbootiin alangaa
wanti isaan jedhan hojiirra oolu biyya san keessatti. Walabummaa mana murtii hin jiru. Walabummaa mana murtiin jiru abbootiin alangaa wanni isaan jedhan hin dhagahamu achumarratti du'e. So maandeetii kana fuutee warra poolisaatti kennitee jechuudha gabaabatti. Maaliif akkas jedha si fakkaate? Manni murtiidhaa keezii kee ilaalee hanga fedhee murteessaa oolu gadi hin dhiifamtu. Poolisiin hin raawwatu. Maaliif yoo ati jetteen qaamaan olaanaatti nan ajajinii siin jedhan. The typical example is my own. Qaama olaanaa ture ajaja mana murtii osoo hin taane. Yeroo sadii birrii kuma kafalee gadi hin dhiifamneen. Manni murtii ganna dhiiseera literally. Maalii ganna dhiiftanii jedhee gaafa gaafadhu qaama olaanaatti nan ajajinii jedhan. Okay, very good. Poolisiin Oromiyaa bakka jirutti, abbaan alangaa Oromiyaa bakka jirutti, poolisiin federaalaa bakka jirutti, abbaan alangaa federaalaa bakka jirutti qoratamee namni kun waan ka'e hundarraayyuu bilisa waan ta'eef mirgi wabii isin jettanii birrii irraa fuutan sunuu sirrii miti ragaa wayitu hin jiru gadhiisaa jedhee abbaan alangaa xalayaa peejii 3 naa kenna. Gadi hin dhiifamne. Sana booda ji'a 2 ture. It's very interesting. So maali gaafate jettuun qaamni olaanaan na eeyyamne siin jiru qaamni olaanaan sun eenyu maal jechuuf amma keezii kiyya kaasuuf osoo hin ta'in wama nama hundaa ture namoota hedduu hordofeera waan ture sirnichi function godhaan jiru amma warra hidhame kanas ilaali yeroo 5 yeroo waan hin beeku yeroo 10 bar kan mirgi wabii eeggameef kan bilisaan gadhiifame baay'ee jira garuu manuma hidhaa jiru so an ammas interest kan na godhu akka nama tokkootti isa kanatu bakka itti deebi'uu qaba. Itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. So amma Mr. X or qaama kanatu san ajjeesee kana ajjeeseen omaan hin godhu ammaaf. Wanni kan nu godhu maa inni namni nama ajjeese, namni nama seeraan ala hidhe, namni nama seeraan ala zarafe, seeraan itti gaafatamuun akka jiru. Hoogganaa mootummaallee haa ta'u. Ajajaa poolisii illee haa ta'u seerri isa gaafachuu danda'uu qaba. Bar akkasii addunyaan akkasitti jiraatti. Amma biyya kana keessatti biyya USA kana keessatti lafumaa ka'ee poolisni waan fedhe hojjechuu hin danda'u. The point wayita amma konkolaataa ooftu sirnaan si gaafata innuu you may be kaameeraa jala jira. Kanaaf sirna si to'ataa jechuudha. Prezidentii taateef, vaayis prezidentii taateef, ministeera taateef, piraayim ministeera taateef wanni ati seeraan ala baatu hin jiru. Wanna seerri sii kenne sanatu hojii irra oolaa jechuudha. Kanaaf akka carraa ta'eedhaa wanni lamaan kunuyyuu baay'ee jajjabaachaa guddachaa dhufee amma sadarkaa hooggantoonni mootummaa gadi bahanii alatti dubbii kana himan gahee jira jechuudha dubbiin kun. Akka nama tokkootti kan jechuu barbaaduu fi kan hawwus biyyi sun seeraaf heeraan buluu dandeettee argitee qabeenyi namaa miidhamni namaa kan namarraa fudhatu kan nama ajjeesu kan nama dararu kan korraapti godhu guyyaa adiidhaan seeratti haalli itti dhiyaatu yoo hin jiraatin ittuma fufaa jechuudha. Kun gaa transitionii barbaada. Fundamental restructuring kan siin jedhe sana barbaada. Callistee akkanumatti hawwiin hin ta'u. Garuu kan beekamuu qabu uummannis callisee ofirratti ilaaluu hin qabu. Akkuma kanaan dura dhaabbatee gaaffii kaasaa ture no korraapti warra ta'e no jechuu ni danda'uu qaba. Egaa kana yoo jettus gaaffiidhaan ajjechaan gadadoon dhufuu waan danda'uuf yeroodhaaf fakkaata malee wanni kun jijjiiramuun isaa hin hafu. So qaamni kana godhus borus iftaanis sana boodas itti gaafatamummaan jiraachuu sirriitti hubachuu danda'uu qaba. Har'aaf enjoy gochuu hin dandeetta. There is no problem. Boru garuu uummanni ilkaaniin nyaata. Kan nama dhiisu hin jiru. So amma haa ta'u malee boru akka itti gaafataman hubatanii I think uummata kanaaf xiqqashuma osoo hadoodanii baay'ee natti tolan jedha. Ulfaadha galatoomaa Dooktar. Gaaffii deebii dhimma kanarratti taasifnee waan bal'aanuu kaastanii keessaahuu dhimma marii biyyaalessaa jedhame irratti bu'uurri saayinsiinsaa maali kan jedhu namnillee sirriitti hubannaa irratti argata jedheetiniin abdadhaa. Tariitii wanti irra darbamuu qabu jettan yoo jiraate carraa dhumaa isinii kennee goolabna.
dubbii baay'ee haasofnee ani wanti dhumarratti jechuudhaaf malu Oromoon argitee dararaa hedduu keessa bahee as ga'ee jira. Wanni Oromoon biyya sana keessatti hin ta'in hin jiru. Rakkoon guddaan wanni dhalateef Oromoon tokkummaa dhabuu isaati. Kanaan duras waltajjii adda addaa irrattis miidiyaa adda addaa irrattis kaasaa turee jira. Warri perhaps isaan ilaallatu jaarmaalee siyaasaa ta'uu hin danda'u. Hayyoota Oromoo ta'uu hin danda'u. Qaama mirga ofiitiif falmatu ta'uu hin danda'a. An akka amma naa galetti akka amma argutti tokkoon isaa complete warra ta'e miti. Kanaaf walitti dhufanii hir'uu walii guutanii waliin hojjechuun waliin dhaabbachuun falmuun dirqama yeroon isaa gaafatudha. Kana jechuun maal? An akka kanaan dura kaasaa turetti jaarmaaleen siyaasaa Oromoodha. Falmaan Oromoodha. Hayyuun Oromoodha. Cinqachuu waan hin qabne tokko jira. Ajandaa Oromoo lafa kaa'u. Oromoon ajandaa ofii lafa kaawwatee jira. Ka ati craft gootuuf isaaf hin ta'u. Kan inni craft godhee lafa kaawwate sana sirnaan hubachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. So, har'as borus Oromoon tokkoomee waan itti as deemu qolataa yoo hin deemin wanni garraa sanii sirbamu hedduudha. Kaatamma kaaste dabalatee hawwii duwwaa ta'e miti. Hawwii lafa jiruudha. Keessaahu warri argitee kan kaleessaa hawwan bakka dheengadda turre sanatti nu deebisuu barbaadan har'as halkanii guyyaa hin rafan. Oromoon garuu sadarkaa sanatti uf qopheessee tokkummaa qabaatee falmii akkasii dura dhaabbata kan jedhu abdii yoo qabaadhellee haala amma jiruun naannoo tokkummaa kanarratti rakkoo waan jiruuf kanarratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Kana jechuun Oromoon diigamee jira. Wal bira hin jiru kan jedhu ani of keessaa hin qabu. Ani kan qabu hoppii guddaa qaba. Oromoon borus iftaan kaanis amma achi harqoota gabrummaa jalatti akka hin bulle naa gala. Garuu ammoo Oromoon afaan tokko ta'uu dhabuu isaatiin waliigalee socho'uu dhabuu isaatiin dararaa gabrummaa sana ofirratti dheeressuu danda'a. Hangam dheeressaa sani gaafiin guddaan. So waliin taanee waliin hojjennee Oromoon afaan tokkoon dubbatee waan tokko akka fidatu nan abdadha. Hawwiin kiyyas isaa wanni guddaan natti tolu wannoonni uf duubatti hin deebine kan amma achi bombiin fanjiin wanti fedhe hin dhaabne Oromummaadha. Sabboonummaa Oromooti. Warri kan diiguu barbaadu itti fakkaate malee abadan diiguus hin danda'an. Yoo itti deemanii ammoo hanga dhumaatti ka oofan taate biyyattii hawwan tokkummaa sana ijaaruu dhiisanii diiguuf deemu. Kanaaf kan ta'uu qabu sabaaf sablammoonni kabajamanii namoonni hundi equally kabajamanii biyya sana keessatti mul'achuu yoo hin dandahin gara biraatti wal dhiibuuf deeman jechuudhaa fi ulfaadhaa galatoomaa isinis. Ulfaadhaa galatoomaa Dr. Hussein Kadir Yuunivarsiitii Finfinneetti diinii kolleejii qorannaa barnootaa fi namummaa kan turan amma biyya Ameerikaa kana keessatti jiraatu. Gaafiif deebii nu waliin taasisaniif maqaa hordoftoota Oromiyaa 11 hedduu ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa kabajamaa jenna. Isinis ulfaadhaa galatoomaa. Egaan hordoftoota Oromiyaa 11 sagantaan keenya kootti dhufee marii biyyaalessaa Itoophiyaatti deemuu ilaalamaatiin jiruu fi dantaan Oromoo achi keessatti ilaalamu maali jenneetiin ilaalleen gaafiif deebiin turtiin Dr. Hussein waliin taasifne kanadhaa kanumaan goolabneerra. Dhimma biraatiin yeroo biraa haga wal agarrutti ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa turtii gaarii.
Oromiyaa 11